السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في وردوفتوتا إسنيتو جرجرتو بكتراتني بكم جرتني تنجي رامن ربي سبحانه وتعالى مسنين جا كبجمتوتا في وردوفتوتا هي أنا سنجا قبل الحمد لله كنا تنس أبدين قبا الرانتنا واي جرينياتين جرينيك آديدا كمين بيا قلا والقونا بيا قلي ومن بيا رايا أجرا أوروني جتني وجين كتم باجي كيسن تجرا dhugaana jireenyi qaaleensi jireenyi qaaliidha garuu jireenyi akka abbaan itti jiraate maaliif karoora mataa keetii baafattee jirte ni jiraatta namni biyya jiru haga nu biyya baanee hoggaa torbatee inni namni biyyatti karoora baafatee dalagatee jijjiirama nu caalaa warra fidutu jira jechuudha biyya irratti. أنا كسينا سنجرا وبولي وانتي يقالي ومن كينا رجالا وانتي بيابا وفي وانتو نجن كله جرا بيا تجريني قالي دا مقامي تجرانا أكستانا كانت أنا أسيتي فكينيا في رجال كبك آفا بيابانو متى يميجو كونترا تفتدي قلنا بيابها أديب سو كيسا وانا كنا دلقدا كيساتو بتلاقي من إجار سجمران تانا من إجار سنا مجلاهين إنتو أكا عدياد تلسين إجار موجودة ما تستأي أبا مناس تأي كرب لا في سيمالي أكتي يدي تباينه إجارمو لأن أكا غوتي تيجلي ميكان لايفي ميكان إساسا إجاراني يوتمراني جراني ميشا مناتي جتا ميشا مناران وانغالي اتندلقو جتا أترما كيزا أموري النما ديما نتيجو لشمراني جتولا لغاني سننزرا وقاسو دمي شاني أولتانان carraan ilmoo argachuullee baay'ee gadi bu'aadha baay'ee diqqaadha maaliif akkanatti jechuudha jiruu biyya namaa tana keessatti batalayyi waggaa 20 yoo dhufte waggaa 10 yoo deette 30 taatee galta 25 yoo dhufte bakka irra caana kenna jechuudha waggaa dheeraa ta'enna qallitti tiyya waan jette beektanii awwal marraa Itoophiyaa na fudhatte jechuudha hindii fudhataa turte na fudhatte waggaa hedduu bira taa'ee naannoo waggaa 7 fitan jiraama birataa egaleen beeku takkaayyuu maaliif carraa galee deebuu waan hin barbaannee fi gisima takkan gala jedhee yaadeen ture maashaallah naan jette maashaallah Itoophiyaa nama biraallee hin galtanii naan jette nama biraa hin galtanii garuu haylii qabdanii ni loltanii jette mana obboleettii isiillee mana obboleessa isiillee ijoollee jira isinis abashaadha ijoollee amaaraatu jira jechuudha mana obboleessa qaalittii tiyyaa nama lama dalagaa ture dura jechuudha ummanni gurraachi sunniin nama lama dalagaa ture takka biraa galtee takka irratti Itoophiyaa fidanii Itoophiyaan tunillee walii galuu dinnaan taawannoo san gurraachi san biraatii oofanii Itoophiyaa hambisanii mucayyoon amaara jechuudha dhugaan isiniin jira mana isiin keessa daladduu manni darajaa 2 sarratanyaaf barbaachisa jechuudha intaladde jenna addeesii gittin gootee daladdee anis mana kiyya kana hindi lama ture lachuu saafaranii achirraa an dhufe anis jedhetu man dalagaa kan beektanii namni keenya baay'ee dalaga yoo dadhabni lolla malee ni dalanna maashaallah naan jettee zeegaa taawwan irraa namni akka keessan dalagaallee dalaguu hin jiru garuu mushkilaan keessa haayilii qabdanii waa takka sodaatan dantaan gootanii naan jette asanii miti nama biraa hin galtanii isiin jetti suni keessa kootee nama dudde jechuudha maaliif nuti galii deddeebuu waan hin barbaanne maraa takkatti waan yaadne san geeffannee gallasuu jiru biyya namaa keessatti waggaa dheeraa nama teessisa garuu immoo san osoo ta'u nuti fuuldura keenya boruu jireenya keenya boruu laalaa hin jirru har'aa tana malee jechuudha har'aa akkana godhee bakka mana gaarii ijaaree meeshaa gaarii itti galchee waan ittiin taqasaaqqeessu takka mijeeffadhee osuma jennu sanirraan maatii qarqaaru jira obboleessa barsiisu jira waa hedduu jira jechuudha dhugaan isiniin jira waa hedduu keessattuu gaafa karoora keessa seenanii karoora qabattee baqa waan wayii itti xiyyeeffattee waan kana dalaga jettee walakkaa wanti biraa sitti dhufaa jechuudha kana waa bahee hedduu kana keessa tarree gaafa وهندا كان ما قوت ربما نما قوت يوكان مو تري إنه نقول نيجرون الدنيا لحين قوتو كأني أسي وقاكو دويتها أني جناني جرى المورجة جورا باي تكفي بوالا أكو مدورة سنين جري جورا أنا كان أكون بلي وانتي قالي
warroonni jiru biyya namaa keessa jireenyi qaaliidha. Jireenyi widdiidha. Akkamitti gallaa akkamitti gallee jiraanna warroonni jettanii baazawwee ijoolleen biyya namaa jirtu nuti warri biyya namaa jiru keessattuu warri mana madamii keessa dalannu waciin qabnu jechuudha. Wacirraa qarii akkuma maallaqa keenya kaashii fudhanneen biyya galchina. Maaliif wanti hundi isaanirra jechuudha. Akka mataa kootiitti wanti hundi isirra jechuudha. Qaalitti yoo barbaade uffata bareedaa barbaade xalabachuu fedhe malee wanti hundi immoo isirra. Waan barbaadu doonuu qibaatii akkana fedha jedhee qibaatii walitti kenne narraa fuutu jechuudha. Inna qanii asii gallee immoo kaardii guuttannee waan wayii binne bakka nama jibbisiisa. Nama jibbisiisa jechuudha biyya irratti. Maaliif asitti wacii garii jiraataa turre waan ta'eef jechuudha. Jireenyi immoo bakka duraa sanis hin jirtu biyya irratti hundi keenyaa quba qabna. La'inna garuu yoo abbaan itti xiyyeeffatee karoora mataa keetii baafattee waan diqqoo ittiin dalagattu wayii qabaattee dalagaa tuffachuu baatte akka feetettee jiraatta dalagatta jechuudha. Akka feete akka fedhanitti dalagatanii jiraatanii jireenyi biyya namaa waroo namaan taatu yeroo biyya irraa dhufnu baazawwee namni waggaa 7-8 dura dhufe jechuudha. Yeroo sanii jireenyi gadi bu'aadha. Wanti gurgurattus rakasa wanti bittus rakasa. Akkuma sanarra dura yeroo an biyya irraa dhufe jechuudha. Horii guddaa horii bareeda 7-8 bita horii dhalti jechuudha. Waatiyyoo wajjin 10,000 fa'aan bitan. Amma horii sun maal ta'e gara 60-70 ta'e jechuudha. Wama birrii yoo san 8-7 bittu sanii 60 saniin bitattarra. Dhugaan isanii jira jireenya yoo wal bira qabanii ilaalan jireenya widdiidha. Jireenya akkasii malee waluma qixxa. Wama yeroo san rakasa gurgurattee rakasaan bitattu har'aan tanallee widdi gurgurattee widdimaan bitta. Wanna san jechuudha. Akkasiin isin jira kabajamtootaa fi hordoftoota hiyyaa warroonni jireenyi qaaliidha. Akkamii biyya gallaa akkam taana jettanii biyya namaa tana keessatti umurii keessaa fixxanii inshallah jireenya akka abbaan itti jiraate karoora mataa keessanii qabattanii waan diqqoo qabattanii waan diqqoo irraa ka'anii nuti amma wanti nu feenu jechuudha. Takkatti maasuuqa guddaa banuu feena. Takkatti waan guddaa dalaguu feena. Akkasitti miti. Homa diqqoo lafaa ka'anii bakka guddaa gahanii. Homa diqqoorraa waan guddaa bira gahanii jechuudha. Dalagaa tuffachuu baatanii itti xiyyeeffatanii dalagan taanaanii dhugaan isin jira. Dhimma jijjiiraman biyyatti illee inuma jira jijjiiramni jechuudha. Akkasiin isin jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa YouTube kiyya duraa irratti ijoollee hedduu na gaafatte waa'ee lafa faana gaafatanii lafti akkamii lafa waldaa dhaabbachuu barbaada, lafa seera qabu bitachuu barbaada, lafa seera qabu lafaa qaba irratti ijaarrachuu barbaada warroonni jettanii viidiyoo itti aanu irratti qabadhen isinii dhufa inshaallah yoo rabbi fedhe. Akkasii turtiin kiyyaadhaa kana fakkaatan isiniin jira. Channel kana subscribe share like gochuudhaan maatii naaf ta'aadha. YouTube koo duraa jechuudha. Kiyya maqaan dura Naima Tube ka jedhu suni YouTube sus na seesisuu hin danda'u. Akkuma dura isiniin jedhee irratti maxxansuu hin danda'u. Yaalellee na didaaguu fi danda'u yaalellee Saayidoo Fallee gaafadhee deebuu hin danda'u. Haga isaan bira yookaan immoo haala sirriitti beekee keessa naa seenanii yoo mumkin deebi'ee malee adoonnoo hin deema jedhee yaadu. Kanuma subscribe share like gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Guyyaa gaarii qabaadhaadha. Aga viidiyoo biraa walitti deebinu. Bye.